جرى جرتو ردفتوتا في كبجمتوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هارا قلقل عندتو لا وانتكو ويك أبدي سنيف دفه مي أدولا لكن تنقر راجي سيته namoonni biyyaan baa jirtan jechuu waggaa meeqa dadhabdanii waggaa meeqa jechuudha ifaajjanii hundi keessanuyyuu osoo gassala hin bitatin yookiin maashina uffatamii hin bitatin hin galinaa isiniin jedha rakkoon yookiin furmaanni maashina uffatamii furuu tokkoffaa irratti dadhabbinna keessan kan waggaa meeqa dadhabdan hara itti baafattanii lammaffaa irratti ammoo tuyyu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanni sirriitti isinitti himu uffanni yeroo gannaa jechuudha hin goguu fakkeenyaaf uffatoota hedduu jechuudha guyyaa lama dura miiccinee duumessa nu goggoguu didee isiniin jedha kanaafi amma har'a guyyaa guutuu uffata miicaa oollee viidiyoo isiniif godha jedhee viidiyoon haalannaaf hin mijanne yookiin ammoo tuyyu meeshaan viidiyoo itti waraaban jechuudha silfeen na jalaa waan cabdeefi mee hunda isaa tuyyu waliin daawannaa waliin haasoyinaa asumaan ammoo tuyyu biyya keenya qilleensa babbareedaa lallaalaa isiniin jedha akkuma amma argitan kanatti jechuudha uffata hedduu isin dadhabsiisa tokkoffaa irratti biyya keenya keessatti mee margiin babbareedaa kanallee biqiltuu lallaala biyya keenya keessatti uffanni ammaaf amma waan godhatamuuf yookiin ammoo tuyyu waan bahamee deemamuuf bubbee jira awwaara jira yeroo dhoqqee ganna dhoqqee jira akkasuma ammoo tuyyu ijoolleen daddaftee xureessuu dandeetti ni taphatti ala keessa mana keessatti ukkaamamtee hin ooltu kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maashinni uffata sirriitti isin barbaachisaa marga bareeda lalisaa kan uffata ijoollee kana jechuudha wallahi isinitti hima guyyaa sadi dura miiccinee guyyaa lama nu goggoguu didee foolii dhahee jenna irra deebinee miiccinee taasu namootuyyu farshaa mana keessa afamuu jechuudha hundi waan raajiitii nama raajaa miiccinee jechuudha miiccinee goggoguu didee lammaffaa irra deebi'anii miiccanii amma xiqqoo har'a aduun bahee jennaaniin nu goggoge kanaafi ani sirriitti ka ifa isinii godhu yookiin ibsa isinii godhuu barbaade har'a yeroo silaa uffata miiccullee viidiyoo isinii waraabuu ni danda'a mee biqiltuudhaan kanneen lallaalaa ittiin bobbohaara maashina uffata osoo hin bitatin hin galina amma sammootuyyuu biyya ambaati bitadhaa isiniin hin jedhu isiniif galee biyyaan baati bitadhaa isiniin hin jedhu biyyuma keessan keessatti maallaqa keessan ergaati biyyuma keessan keessatti maallaqa keessan ergaa maallaqa keessaniin bitadhaa isiniin jedha sababbiin isaa dadhabbina waggaa 5-7 dadhabdan furmaata isinii ta'a yookiin isin gargaara isiniin jechuu barbaade meeshaaleen sirriitti dirqama isin barbaachisu har'a isinitti hima tokkoffaa irratti wallahi maashinni uffata isin barbaachisa lammaffaa irratti eelee buddeenaa tadaabboo walitti qabee sadarkaa isii jechuudha maandajaa istoofii kunniin sadarkaa tokkoffaa irra kaahame firiijii fi maalii malee isin barbaachisa jechuudha akkasuma ammoo tuyyu meeshaa firnicharaa irraa algaa fi dulaabni uffata dirqama dilaaba uffata odoon bitatiin hin galinaa isiniin jedha algallee isinitti ulfaata jechuudha namni algaa hin qabne wallahi itti ulfaata kanaaf algallee bitadhaa dulaabni uffata ammootu furmaata mana keessaniiti tokkoffaa irratti kotota asiif achitti guuramu jechuudha itti daradarachuuf yookiin itti guurachuuf isin fayyada lammaffaa irratti ammoo miidhagina mana keessanii mana isinii bal'isaa namoonni mana xiqqaa qabdani dinhaaratti yookiin riyaalatti maallaqa xiqqishuudha isiniif galee mitira 2 yoo dalaysiifattan kana jechuuni mitira 180 malee sentimeetira 180 malee yoo dalaysiifattani qarshii Itoophiyaa kuma 40 jechuudha miidhagee haala bareedaa ta'een isa tokkoffaa ta'e filattanii dalaysiifachuu ni dandeettanii akkuma aduu keessa ooleen har'a kan isinitti himuuf dhufe kanaafi dalaysiifadha dalaysiifattan malee dhugaa rabbii hin galinaa bitadhaa isiniin jedha itti aansuun ammoo maal bitannaa warri jettan majliisa illee bitadhaa namoonni soofaa barbaadan soofaa gammachuu mana keessanii yookiin gammachuu jireenya keessaniiti duumessatu ziraa ala lafti ganna uffanni miiccinellee goguu didee haala kanaan jechuudha guyyaa lamallee nu jalaa ture sadaffaa har'a itti deebinee miiccine jechuudha yeroo tokko bishaantu namarra dhaabata kanaaf maashina osoo qabaattanii yeroo bishaan jiruuf yeroo ifaan jirutti yeroo aduu jirtutti waan biraa dhiisaa maashina yoo qabaattan yoo nashaafatti yookiin ammoo ka uffata goysu kaameraa ofiin qabaa jira harki citeen irraa bu'aa harkina dhukkubaa jira isiniif galee kan uffata goysutti yookiin uffata cuunfutti yoo nayxanii jettan hanga takka isin fayyada jechuudha
isiniif galee yeroo aduun baate qilleensu nu goysa akka hafe kanaaf maashina uffata bitattan malee hin galina eelee daabboo eelee buddeena istoofii fi akkasuma immoo maandaja masoobii maalii kan dhugaa isinii himu qorii meeshaa aadaa uffata aadaa barbaada warri jettan isa caalaa kanneen isin fayyada isiniin jedha video hedduu qabadhee isinii dhufa aarii har'aa yookiin aarii uffanni goguu didee ganamarraa hanga ammaa dadhabne aduun nu gurraachessitee nu fixxe kanaaf video qabadhee isinii dhufa amma video xiqqishuu tan ammoo gadi isiniif dhiisa isinaa ga'u ittiin bohaara ammas jechuudha like share gochuu dhiistanii hirtan video kee like share godhu waliif qoodaa isiniin jedha warroonni meeshaa ajajachuu barbaadanillee asumaan koottaa dadhabee jira booda haasoina